Qicataa farsoo dhuguu galee nyaara isaa bubbutee qadaaddii isaa banee qiceerraa buufate ol deeffuu qirraarii itti taate cinqii ol isa tuqnaan kokkeerraa akka xiiqii kan maaliin gowwomaa maan of keessaa baasee deebiseen buufadhu jedhee gadi yaasee deebisee qicatee unachuu eegalee sila harka isaan tufaa ofitti cuqqaalee harkaan garaa baasee deebisee itti naqaa maal ta'a yoo dhiisee maaf buusee gannaqaa ofittoon akkanaa yoomiyyuu ni bamu waan keessa isaan teenye kan ofittu dhumu